dhaggeeffattoota daawwattoota xiinxalaa Olaashaa egaa ajandaa of markaa qabdu ajandaa jiru irraa xiqqoo see akka waajjira keenyaatti immoo wantoota yoo xinnaate guyyaa 3-4 dura shira mootummaan kun maanguddummaan deeme dubbannee turre maaliif akka isaan deeman isinitti himnee turre har'a immoo wanta ta'e argitanii jirtu ammas sarraa kanarraa badaa dubbachuun barbaadu sarraa kanarraa namoota wanta kanaaf sababa ta'anii hoggana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaarra jiru kana dabarsanii diinatti kennan jara kana eenyu akka ta'in isinitti hima malee waa'ee isaaniirraa dubbadhu jaalgollicha dheengee waa'ee isaaniirraa dubbachuun miti garuu amma immoo jaalgollichi dheengee dhufanii sitti dabalamuu isaa booddee immoo rakkoon Oromootti dhufuudhaaf deemu yookaan immoo shirri piippiin qopheeffate maal akka ta'e amma dursinee amma hubannaa keenya amma wallaaluma keenya amma beennurraa amma gurra Oromoo waa buusuun barbaachisaadha jedhee yaada jalqaba dhimma jaalgollicha dheengee kana gaafa ka'u akka kiyyatti gaddatu natti dhaga'ame utuu isaan hin galin jechaadha dheengadda gaafa warri piippii Abbabaa Garasuu Abbaa Gadaatii fi Haayiluu Gonfaa kana dabalatee namootatti kan nagaa kana hundumaa walitti qabanii gara sanatti erganii odeeffannoo baasamee dubbatamaa ture irraa dubbanneerra nama ta'e qondaala baa'oo keessaa naasofsiisaa ture innaanni nama baay'ee isaanii wajjin jaalgollicha dheengee wajjin walitti suqannaa jaalgollicha dheengeera waa lamatu ta'anaan jira tokko jaalgollicha dheengee yoo jarri dirqisiiste of ajjeesaa naan jiran lammata wannaan yoo qorichaan tutte garuu fiddee dhuftii naan jiran namni waa'ee jaalgollicha dheengee beeku akka kanatti adda baasanii natti manii jechaadha isinii galeera hoggana bilisummaa Oromoo keessa warra qabsoo haqaarra jiran warra hattootaan jenna warra qabsoo haqaarra jiran dhimma jaalgollicha dheengee wajjin wal qabsiise gaaffiin gaafadhe torbee caaleera kana natti manii jechaadha inni yoo jaratti hin dirqisiiste of ajjeesaa kanaan alammoo sammuu isaa tutte yoo maraachiste yoo qoricha wayitii raatessite fayyaa isaa fiddee dhuftii naan jira innatti dubbatanii jechaadha anarra gaafan ganama taa'an ture yeroo wanti sun gagallakkifamee waan isaan dubbatan waan namni isaan beeku kun natti manin yaadaa ture taa'ee jechaadha inni rakkoon qabu garuu eenyutu jaalgollicha dheengee dabarsee kenne ani isa kanarraan dubbachuu barbaada rakkoo Oromoo gidduutti dhalatu kanaaf itti gaafatamummaa isaa eenyutu furachuu qaba yeroo hundaammanuti nama amma fakkeenyaa fi namni nama ajjeesu tokko jechaadha lafaa ka'ee namni nama ajjeesu beekadha yoo qabeenya qabaatte yookaan immoo nama sitti naafu qabaatte namatu nama sitti bite si ajjeesa malee akka tasaa namni du'e utuun beekamin du'e kan jiranii rasaasa nama biraaf dhukee walitti dhukaasanii nama sana bira darbee dhufe yoo si ajjeese akka tasaa duute jedhamtanni kun jechaadha du'a akka tasaati garuu mana kee deemee dhufe yookaan lafatti jiraattu yookaan lafatti hojjettu dhufe namni si ajjeesu dugda duuba isaa waatu jira jechaadha arra waa'ee jaalgollicha dheengee irraa wanti dubbachuu barbaadu eenyutu jaalgollicha dheengee dabarsee kenne kana Oromoon gurra keessan qaraati dhaggeeffadha amma waa'ee taatee sanaa miti taatee sanaa booddee bal'inaan haasa'uu hin dandeenya hamaa tokko irraan dubbannu isaan duwwaa irraa kaasanii yeroo hundumti 2008 sana waa meeqa goranii waraana bilisummaa Oromoo bittinneessan warra suphanii ijaaranii fidanii Oromootti agarsiisaniira galata guddaa Oromoo biraa qaba an amma jechan irraa isaaniin qeequyyuun qabu jechaadha garuu waa tokko beekadha eenyutu jaalgollicha dheengee kana keessatti dhaqee akka isaan kufan taasise eenyutu dabarsee kenne yoo jettan tokkoffaa irratti murna seeseti kana Oromoon beekadha piippiis miti oppiidoos miti nafxanyaas miti haal duree kana mijeessee kan naqee haala isaa hundumaa mijeessee hojjechaa ture waggaa 3 baranaa jecha kana irratti hojjechaa ture qondaala baa'oo maqaa baa'ootiin daaskooraa keessa jiran murna seesee warra jedhaman kanatu jaalgollicha dheengee dabarsee diinatti kenne itti gaafatamummaa isaanii rakkoo isaanirra ga'uttis kan itti gaafatamu jara kana jechaadha angar waa tokko oppiidoo yookaan PPR irratti jaalgollicha dheengee fiddee dhufte waa tokkoon galateeffadhaanan iseen amma bu'aa siyaasaatiif fidattee dhufte garuu moor bu'aa siyaasaa utuu ilaa kana Oromoo laa isee kana jala sararaan dhaggeeffadha jaalgollicha dheengee utuu Keeniyaa keessatti nama bittee ajjeesiste rakkoo guddaan uumamuu danda'a ture naannoo Booranaa keessatti sanarraa faayidaa argate sila sammuu Oromoo gargar baasuu yaada Oromoo bittinneessuudha miti jaalgollicha dheengee fayyaasee fidee dhufuuf galatoomiin jedhanan piippiin eega qabdee qabachuusee furachuusee noollee jaalgollicha dheengee fayyaa isaanii furattee dhufuuseetiif galatoomuu qabdi jedhee yaada maaliif beekta utuu jaalgollicha dheengee Keeniyaa keessatti nama itti bittee ajjeesiste kunoo abaawota ajjeese warra shaneet ajjeese warra dheengadda sanaa ajjeesan jiran kanatti ajjeese jette uummata gidduutti illee mufii keesse uummati dhuguma se'ee jechaadha uummati dhuguma se'ee yaadi uummata kanaallee gargar bittinnaa'uu danda'a ture arra garuu jara kana akkasitti fayyaa isaanii fiddee dhufuudhaaf kana booddee itti gaafatamummaa lubbuu jaalgollicha dheengee itti gaafatamummaan mootummaa piippiitaa jecha utuu achi keessatti garuu ofiiseetti nama itti bittee ajjeesiste moor irra guddaa uummata Booranaatiif
waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanarra jiru gidduutti illee garaagarummaa guddaa uumuu dandeessi turte. Kan gammachuu guddaan irraa qaba lubbuudhaan fayyaa si fiddee dhufuudha. Utuu isaanii ajjeeste maaltu ta'a Oromoo? Mee kana yaadanii beektu? Jaalgolicha dheengee fayyaa fiddee dhufuu miti jechaadha warri PPH irratti kun utuu achumatti isaanii ajjeeste Oromoon maal jedha sila? Rakkoo isaan gidduu jiru himataniiru na ajjeesuun waan akka jedhamu dubbatataniiru miti sila Oromoon dhuguma akkas jedhee furatu ture. Utuu sana gootee irra Oromoo miti turte PP'n Oromoo addaan qooduu hojiinsi Oromoo bittinneessitee waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo gargar baastee hawwii sana xanyaa lafa qabsiisu waan ta'eef utuu kana goote irra guddaa bu'aa guddaa buufatti turte. Amma garuu waa tokko beekadha. Kana booddee wanta isaan ta'an irratti itti gaafatamummaa si'eef fura. Ani isa kanaaf galatoomtu jira maaliif silaa uummati dhuguma se'ee waraana tajjeesiraanii atakaarokkaa uummata Booranaatii fi WABO gidduu garaagarummaa akka jaallattu jibbitus uummati Booranaa jechuun lafee duddaa waraana bilisummaa Oromooti. Furattanii furachuu baattan jechaa. Ofirra lafee duddaa waraana bilisummaa Oromooti. Harargee keessa yeroo duraan ture Harargee caccabee gaafa ba'ee uummata duwwaan keessatti hafe waraanni deemee iddoo garaagaraatti Somaaliyaa keessatti iddoo garaagaraa caccabee achi immoo Eertiraatti leenjiin achitti deeme achitti bittinneessanii wanta fedha ofiitti yeroo geeffatan isee hafte walitti suphanii jaal gammachuu abbooyyee wajjin kan suphee lafaa kaase duwwaarraa kaasanii kan ijaare jaal gullicha dheengeetti uummata Booranaa kanatti ijaare jechaadha. Lafee duddaa waraana bilisummaa Oromooti. Sana booddeedha inni achirra ba'ee asirra ba'ee sokke jechaadha. Kana eenyurraa mulquu hin danda'u. Lafee duddaa waraana bilisummaa Oromooti. Arras Boris hamma Oromoon lafarra jiraatutti uummati kun ta'eetti garumaan shira seengoota sanaan utuu jaal gullichi dheengee du'aniiru ta'e rakkoo guddaatu Oromoo gidduutti uumamuuf deema ture. Sababanni Booran ta'e amma bu'aa siyaasaa sanarraa dheengadee lallabachaa turte quba qabaa. Argitanii karaa kanarra yaada. Kanaaf fayyaa isaanii fuutee deemuu keetiif galatoomi. Lubbuun isaanii kana booddee sitatti gaafatamu. Utuu achitti ajjeestee garuu caalaa Oromoo sila samma jaal gullicha dheengee kan isheen ol fidde bu'aa siyaasaa irraa argachuudha yaada seetti. Bu'aa siyaasaatiif fidde malee wanta biraa tokko miti jechaadha. Utuu achitti waa goote garuu caalaa Oromoo gidduutti bittinneessu. Bu'aa siyaasaa irraa argachuuf isheen fidde maanni isaaniin of dura qabdee amma immoo qabsaa'ota Oromoo qalbii isaa kunoo inni iyyuu bittinnaa'ee galeera jetta. Garuu inni kan biraa waa tokkoon isinitti hima. Jaal dhugaasa bakka koo eessatti hafan Oromoo kana gaafadhu. Shira jiraaf isitti hima quba qabaadha. Jalqaba munni seesee kun kan isaan erganii waraana bilisummaa Oromoo ittiin cabsuudhaaf karaa nagaa fakkeessanii tooftaa isaan hojjetan jaal dhugaasa bakka koo achi geessaniitu waraana gidduutti garaagarummaa uumuu jalqaban. Warri isaan malee waraanni bilisummaa Oromoo socho'an isaan malee dhaabadda bilisummaa Oromoon jira jedhanii yaadan jalqaba kan isaan shira jaal gullicha dheengee irratti hojjetan waggaa 3 baraana kan isaan ergatan karaa jaal dhugaasaa bakka kootiin ergaa isaanii raawwatachuuf isaaniin ergan. Maallaqa yoo xinnaatti maqaa egeree walitti qabanii doolaara 13,000 erganiiru. Ragaa wajjin kun cubbuu irra kaayasitti himaatti hin jiru. Itti gaafatamaan jaal gullicha dheengee diinatti dabarsee kan kenne munna seesee baa'oo keessa taa'u warra PP wajjin hojjetan gogaa abaa'oo uffatu hooggana abaa'oo ofiin jiru abaa'oo raaf hojjetan jara kanatu isaaniin dabarsee kenne. Meeshaan waraanaa isaanii isa dhumaa isa kana ture. Jaal gullicha dheengee asitti immoo kan isaan yaadaa turan horra guduruu Wallagga keessatti yaadaniiru Wallagga lixaa qallee Wallaggaatti yaadaniiru. Munna abaa'oo fakkeessanii waa bixilatanii jechaadha. Kan Oromoo beekadhula. Oromoo kana beekadha. Arras rakkoo uumamaa jiru kanaaf Oromoon adda baafattee beekuu danda'u qabda. Gogaa abaa'oo uffatee diinni guddaan jecha marroo tokkoon isin dhageessisa. Maal jedhe beektu? Bofa dhagaa keessa taa'u miti jedhe. Bofa boraatii jala yookaan ciisicha jala siree kee jala jirutu irra hamaadhaa jedhe. Isa mana keessa taa'ee nu nyaatu hamaan. Diina keenya isa waggaa 150 kan dura dhaabbachaa jiru waraana bilisummaa Oromooti. Garuu eenyutu isaaniin dabarsee kenne warra gogaa abaa'oo uffate jalqaba isaan kana erganii jaal dhugaasa bakka koo erguudhaan fedhaaf hawwii isaanii raawwachuudhaaf warra achitti erge kanatu jaal gullicha dheengee dabarsee kenne. Yaadatu miti eenyuun Hacaaluu miidiyaatti dhiyeessanii qalmaaf dhiyeessan akkuma jiran jarri kun immoo shiraan abaa'oo astaanii daasporaa keessa taa'anii hoogganuu hawwii qabanirraa kan ka'e waraana bilisummaa Oromoo WABO astaanii hoogganuurraa hawwiirraan kan ka'e waggaa 27 akkasii jiraachaa turan wanta ta'e jaal gullicha dheengee fayyame bar jara kanarraa kan adda ba'e. Kana booddee nuti yoo yaadattu ta'e gaafa galamu jiran ibsa qabxii 7 qabxii 9 qabu karaa hoogganaatiin karaa jaal gullicha dheengeeti mootummaa Itoophiyaa kanaaf kan kennan kan itti dubbatamaa ture. Amma kun guutamutti hin galu jedhanii kan dabarsan jecha. Garumaan eega jaal gullichi dheengee dhaqani. Jaal gullicha dheengee hoogganoota kana beekuu wajjiniin hojjechaa turanii ni beeku. Maal jedhan jarri fedha isaanii akka jiranitti jaal gullicha dheengeetti. Jarri kuni qobaatti birriin ergamaa fi jira WABO taaksii foorsiin akka goraatti jira jarri waraana dhaabbachaa jiru jedhanii nama qabsaa amma kana ga'u. Nama lafaa kaasee duwwaarraa kaasee waraana akkasitti ijaaree fide olola meeqatti fuufanii waa meeqatti bokossaniitu karaa obbo Dhugaasa bakka kootiin mul'ata isaanii dhugoomsuuf dhaqanii ganamaa galgala gurra joonjessanii
jaalgollecha dheengee diinatti dabarsanii kennan garuu waa tokkoon isinitti oromoo beekan gumaa jaalgollecha dheengee lubbuun jiraatanii bilisummaa oromoo yoo argani guyyaa tokko dhugaa isaanii dubbatu gaafa bilisoom yoommoo saasitti waa tokko ta'an garuu lubbuu isaanii oromoon eenyurraa barbaada piippii miti piippiidhaaf daandii kan tolche miidiyaa sadarkaa miidiyaatti baasuu dabalatee jecha murna seesee baa'oo keessa taa'u kana goota keenya hoggana keenya kana warri diinatti dabarsitanii kennitan murni seesee baa'oo maqaa baa'aatiin sochaatan warri seesee jedhamtan itti gaafatamtu aktivistoonni isaanii kunoo jiru warra kana tokko lamaan itti gaafatamu kaleessa dheengadde kunoo isinitti agarsiisa suuraa isaanii cubbuu namarran keenya ganamaa galgala barreeffamaan ololaan ganamaa galgala kana farsaa ture murna seesee kana hogganoonni sun karaa jira kanaati aktivistoota isaanii kanaan oromootti gurra duuchaa ba'an quba qabaadhu yaa oromoo akkasitti oromoo joonjessanii qabsoo oromoo gara dabarsaa turan jechaadha arra piroofaayilii isaanii irra balleessanii kunoo inni akkas ta'e gantuu hin taane situ dabarsee diinatti kenne atakaaromuun ni seesee uumteen abaaboo bittinneessu waraana bilisummaa oromoo bittinneessu fedhaa filaa quba qabaadha utuu oromoof jedhanii kana godhan isin gububa aangoo isaanii darkaa mulqame daaspooraa keessa ta'anii dhaabaa hoogganuu daaspooraa keessa ta'anii waraana gara barbaadanitti baasu sana duwwaan iyyuu miti maallaqa maqaa sanaa nyaatu maqaa dhaabaati maqaa waraanaatiin nyaatu inni waan jala harkaa fuudhame isa kana deeffachuuf jecha jaalgollecha dheengee dabarsanii diinatti kennan quba qabaadhu oromoo kunoo aktivistoonni isaanii aktivistoota murna seesee nama afur asirraa qabna isee barreessitus isee waan barbaadde goote ganamaa galgala geerattus kunoo asirra jiru quba qabaadhu yaa oromoo beektu isinis torbee kana keessa waan isaan godhaa turan tokko lamaan beektu garuu ragaa qabatamaa wajjin kunooti aktivistoota seesee dilaa warri kun jaalgollecha dheengee jara kanarra barbaada amma isin hin maxxansa kaleessa dheengaddaa waa meeqa dookumentarii meeqa irratti hojjetanii gadi baasanii warri maxxansaa ture jara kana har'a immoo piroofaayilii isaaniirraa balleessanii har'a immoo jechaadha ija ashaboonni kattattuun silaan qaanootu miti ashaboonni katanii irraa balleessanii kunoo akkas ta'e isintu dabarsee kenne warra isin dudduuba jiru barbaada isin gabbaatanii dubbatanii gabbaatanii irratti barreessitan nummoo maqaa adda bilisummaa oromootiin dudduuba ta'anii warra diraamaa hojjetan aktivistoota seesee kana tokko lamaan oromoon beekuu danda'u qaba gaafa mboo isiniin maxxansa ammas ammaallee isiniin maxxansa kana quba qabaadha shira akkasii deemaa jira oromoo beekan kan oromoo cabsaa jiru diinni tokkoffaan jara kan namoonni tokko yeroo isaa miti walirratti hin duulinaa jiru akka isaan jaalgollecha dheengee qalmaaf qopheessaa turan beennee irraa dubbachaa turan miti nama isaanii foo'ee miti jarri kuni jaalgollecha dheengeetiif oo'anii miti jarri kuni jaalgollecha dheengee dabarsanii kennuufi karaa maqaa jaalgollecha dheengee jala daatanii qabsaa'aa wanta ta'aniif isaan hooggana waraanaa wanta ta'aniif isaan jala daatanii fedha isaanii raawwachuuf diraamaa hojjechaatti jiru oromoo dhaggeeffadhu jennee gaafa ganamaa galgala iyyaa turre wanti kun waan dhufaa jiru waan beenu arramoo maal jira beekta akka rakkoon kun hin taane dursine dubbachaa ture jedhani murna qabatanii isinni dhugaa qaba dhugaa isaatti dhabe jedhanii balleessanii isaan asiin achi maallaqaan naqanii jaarsi bira taa'etu isaan hin dogoggorsa isaan asii motiivoo laatuufi hin ta'u barra akkasii hafeera bara dur godhamaa ture kun oromoo quba qabaadha arras wanti isin jedhu keessuma sabboontonni ilmaan oromoo qabsaa'ota haqa warri daaspooraa keessa jirtan maanguddoonni booranaa dargaggoon booranaa dargaggeettiin qeerroo fi qarreen hubannaadhaan ilaalaa ilmaan oromoo eenyu jaalgollecha dheengee dabarse yoo jettan piippii irra quban qabina piippiin daandii toshamerra dhaabbattee irratti xiyyaaraan fiddee dhufte daandii toshamerra deemtee irratti fiddee dhufte daandicha inni toshe qondaala baa'oo daaspooraa keessa jiru jara kana toshee dabarsee itti kenne kan oromoo beekan quba walitti hin qabina namamma atakaarochitti walitti bu'iinsa waraana gidduu jarratu dhiibee maal jira waraana bilisummaa oromoo marroo faarra gammachuu booyyee faarra maqaa kaa'u barbaada nama waan taane walitti bu'inni kun hundeentaa keenya miti irraan dubbanne nama yeroo san walitti bu'insa isaanis irraan dubbanne maaliif irraan dubbanne seera qabuus wanta akka waraanaatti bade seera waraanaatti wal gaafatu kan sanarraa hafe immoo maal godhu maanguddoodhaan itti jiru haga kaleessa miidiyaa irratti gadi ba'anii dubbatametti illee isaan ammallee jechaadha namatti isaaf kana duwwaa miti quba qabaadhu yaa oromoo jaalgollecha dheengee bar tokko dubbachuuf jiru isuma isaan dhukkubanii lafa isaan dhukkubanii ciisanii jiranitti mootummaan kun quba qabaadhu mootummaan piippii kun tika nagaa keeniyaa wajjin waliin ta'uudhaan ajjeesisuuf turraan waraanni bilisummaa oromoo libsuu ijaatti dhaqee isaanii achii baasee lafa isaanii itti ajjeesuuf turanirra sammaa miti waggaa tokko walakkaan dura ajjeesisuuf illee ture yeroo sana jecha yeroo isaan dhukkubanii yaalamaa turan garuu quba qabaadhu kan dabarsee diinatti kenne murna seesee kana maqaa baawwatiin socho'u piippii miti quba qabaadhu piippiin daandii toshamerra deemte fuuti garuu isa kan biraa ijoo dubbii kootti si deebi'a dhugaa saba kakkoo maaliif hin galle oromoo see kana of gaafadhu la
Dhugaasa bakka koo xiyyaara guunnaan irraa hafee Keeniyaatti immoo eessa wajjiniin dhufeetu beekaa mul'isuu dhiisan Oromoo waasii qopheessanilla dhugaasa bakka koo kan isaan dhossan isaan amma hiree biyya bakkee ba'uu qabu Kanaadaa ramaatii qabu ijoollee isaanii achi jiru achi deemuudhaaf danda'u obbo dhugaasa bakka koo yoo biyya jiraattanii karaa biyyaa dhufuuf ta'e afaan afuura balleessaa kotta yoo Oromoo wajjin nagaan jiraachuu barbaada yoo maqaa keessan xureessuu baattan wanta baay'ee seeraan wal gaafattu isa jira kanaan ala garuu Oromoo waasii qopheessan quba qabaadha hin goruuf inni isu isaanii waaqa isaanii wal beeku garuu shira piippiin qopheessitee karaa jaal dhugaasa bakka koo ittiin galmaan ga'uuf deemtu sitti hima ji'a tokkoon dura isinitti himaa turre waraana bilisummaa Oromoo fakkeessanii milishaasii humna addaasii poolisii Oromiyaasii makalaakaa keessan nama coratte wiigeetti keesse WABO fakkeessitee leenjisaa turte yoo xinnaate waraanni jaal gollicha dheengee wajjin bee waraana 2000 jiran lallabachaa turan yoo yaadattu ta'e taayyee baan ganamaa galgala kan lallabachaa turte warri piippi amma maaliif deemti gaa amma hoogganni isaanii kunoo xiyyaaraan dhufee galeera ajajaan waraanaa ammoo eenyu jettee yaaddi obbo Dhugaasa Bakakkoodha karaa obbo Dhugaasa Bakakkootiin amma gaa yoo nagaa waa'ee isheen qopheessiten sitti mala arguuf jirtaaf hin siin jechaa jala durseen sitti waan isaan amma kaleessa godhan kana guyyaa afur dura waraabena dhaqaa dhaggeeffadha isa kanas amma durseen sitti dhaggeeffadha maaliif deemu yookaan jaal Dhugaasa Bakakkoo kana maal godhu Booranarraa waraana fidee dhufe kunoo jedhanii waraana isaanii leenjisanii lafaa qaban kan Booranarraan gashanii kunoo uummatatu simate jedhanii jiila wayii qopheessanii simannaa addaa godhuu fi jaal gollicha dhengeellee achi geessuu danda'u quba qabaadha hoogganaa waraanaa eega hoogganaan zoonii kibbaa galee inni ajajaa waraanaa moo Dhugaasa Bakakkooti waraana fudhatee galeera kunoo mootummaatti karaa nagaa gale jedhanii uummaticha joonjessuuf deemu quba qabaadha waraanni garuu waraana bilisummaa Oromoo bosonaa isaanii wajjin galu tokko hin jiru jaal gollicha dheengee dubbataniiru waraanaa wajjiniin eega wal argee waggaa tokkoof cinaa fixeeraa jiran dhugaadha kun waraanni isaan biran jiru garumaan mootummaan lallabeeraa wajjiniin jira jedhaniiru kanaafuu maal godhuga jaal Dhugaasa Bakakkoo waraana fidee dhufe waraana gollicha hoogganaa ture 2000 jiran sana isuma ofii isaaniitii leenjisan qophaa isaanii immoo sitti hin fakkaatin kun waraana bilisummaa Oromoo keessaa adda bilisummaa Oromoo keessaa baanii warra itti galanii wajjin wal dubbisaa hojjechaa jiru diraamicha Oromoo gurra duuchuudha kan kubbisaanii ajandaa kanaaf jecha marroon jedhe tokkoon isin dhageesseetti isinii deema kanaaf shira kanaaf deemaa jiru Dhugaasa Bakakkoo biraa hafee yoo ta'e karaa moo yaaleetiin ol fidanii waraanaa wajjin dhufe jedhanii Oromoo ittiin joonjessuuf deemu yookaan immoo arruma kaleessuma kana yookaan arra mitiire kan jaal gollichi dheengee finfinnee galan isaanumaa wajjin dhufan garuu kaameraan isaanii hin agarsiisne maaliif hojii biraa tokko ajandaa Oromoo raamu amma jaal gollichi dheengee galuun isaanii ajandaa Oromoo raa ta'eera argitanii ajandaa Oromoo raa ta'eera kanaaf eenyuun eeggatu jaaram Dhugaasa Bakakkoo eeggatu jecha inni immoo waraana fidee dhufe jedhanii ajandaa biraa Oromoo raa kennuudhaaf waraanni dhufee isaanii wajjin galu tokko hin jiru akka hojiirran jira akka waraanni wajjin jira afaan isaaniitiin nutti dubbataniiru garuu piippi waraana qopheessitee lafaa qabdi waan ta'eef Oromoo jeenjessuuf kanaaf deemu jechaadha amma sirra deebi'ee kan isinitti jaal gollicha dheengee kan dabarsee kenne hooggana baa'oo daaspooraa keessa jiru warra karaa Dhugaasa Bakakkootiin aangootti deebi'uudhaaf maqaa baa'ootiin maqaa waraana bilisummaa Oromootiin daaspooraa keessa taa'ee birrii nyaachaa turetu isaaniin dabarsee diinatti kenne aangoodhaaf jedhaniitu quba qabaadhula Oromoo fayyaduuf utuu hin taane aangoo isaaniitti harkaa fudhame aangoon isaanii maal yoo jette sitti hima maqaa baa'oo kanaan abbaa isaan fakkaatu nama akka isaaniitti yaadu gara ofiitti fudhatanii quba qabaadhala nama isaan fakkaatu bu'aa isaan waan isaaniitti Oromoo joonjisaa turan sitti hima Oromoo gandaan moggeessanii amantiidhaan moggeessanii nama isaan fakkaatu yookaan immoo kutaa biraa keessa nama akka isaaniitti yaadu jechuun maal jechuudha beektaa waan isaan jiran nama dubbatu duwwaa nama yaada isaanii duwwaa deggaru nama yaada isaanii falmu mitila sammuusaa miicanii waan isaan jiran dubbata kutaa biraa irraa dhufe wanta ta'e namni isa laalee dhaqa kana warra godhan of keessaa qaba akkasitti Oromoo addaan qoodanii dhaaba guddaa adda bilisummaa Oromoo jedhamu kana fuudhanii munna wayii tokkotti gashanii munna seesee kanaan dura maqaan isaanii dhokkatee ture munni seesee kun gogaa baa'oo uffate piippii hojiin hojjeta wayyaanee hojiin hojjechaa ture waa lamaaf qabsa Oromoo quba qabaadha munni seesee maaliif qabsa tokko waa sadiifuu qabsa tokko nama akka isaatti yaanne nama qabsoo Oromoo quuqama Oromoo qabu qabsoo keessaa dhabamsiisuu daaspooraa keessaa dhabamsiisa waraana keessaa dhabamsiisa biyya keessaa dabarsee mootummaatti kenna lammata maaliif qabsa maallaqa maqaa dhaabaatiin maallaqa guuree nyaata maqaa waraana bilisummaa Oromootiin maallaqa guuree nyaata sadaffaan maan hiree ergateetti dhimma bee aangooraan biyyatti galuu barbaade jecha jara kanatu gollicha dheengee dabarsee kenne jara kanatu Oromoon diinan ilaalin diinni tokkoffaan isa mana keessa taa'ee si nyaatu kanaa
jara kana dura dhaabbachuu danda'u qabda beekuus qabda kanaaf diraamaa piippiin isinii qopheessuuf gurraan dudina waa'ee jaal golicha dhengee galuu isaaniirraa waan tokko mitamman waa'ee isaarra dubbachaatti hin jiru eenyu dabarsee isaaniin kenna oromoo beekadha humna siyaasee maqaa baawatiin socho'u kanatu karaa jaal dhugaa saba kakkootiin dhaqee adda bilisummaa oromoo gidduu garaagarummaa uume waraana gidduutti garaagarummaa uume meeshaa sana ittiin immoo nama ofirraa lolan maanni beekta maal jedhu beekta dhaabatu diigame seeratu cabe jedhu ofii seera cabsanii as ta'anii ajajuu barbaadu hooggana ta'uu barbaadu seera cabeeraan oromoo joonjessuu barbaadu seera akkan cabsisi seera akkamitti cabsite beekta gaafa jaal daawwit kottaa walii wajjin qabsoomna jennaan hiyyoon barbaadu jettee deebite arramoo as teesseen hooggana jettee gaafa xalayaa chaappaa manaa qabdu sana chaappaa sassaabu guyyaa muraasa si hafe beekadha jechuudha chaappaa manaa qabdu sana itti rukutteetu faallaa dhaabaa faallaa waraana bilisummaa oromoo gaafa jechaa tota shan dogoggolte jechaa yeroo sana seera cabsite namni si gaafatu hin jiru yoo barbaade moo maaliin nama doorsisa isan itti namaa kennee nama harkaa fuudhu kan akkuma huccuu kanaati see fakkaata maal jedha miseensummaa sirkaa mulqeera sitti deebiseera warra nama rabsuufaa kenna bara seera adda bilisummaa oromoo kan cabse tokkoffaa irratti jira gadi hin baani jarri abshaalummaan jaramaan warra aktiivistoota seese kan warra barreessu warra dubbatu kana qaba jaratti kenna abala akkasii irratti duulaa balleessaa jira caasaan isaanii iddoo tokko duwwaan jiru guutummaa addunyaa irra jira maqaa dhaabaatiin ijaarratanii jiru wanta ta'e lafa oromoon jiru hundumaa keessaa qaba garuu nama isaan fakkaatu duwwaa barbaadu jara kana jechaa kanaaf ajandaa kanatu siif qophaa'ee jira oromo irratti jabaa qabsaa'onni ilmaan booranaa kan jaalgollecha dhengee dabarsee diinatti kenne munna seesee maqaa baawatiin socho'u hoogganaa baawaa warra ofiin jedhan munna seesee kanatu warruma dheengadde piroofaayilii irra kaa'ate waan si dhibu rabbi sitti agarsiisu dhugaa jaalgollecha maaf itti qaanoof tare kaleessoo piroofaayilii irra kaa'attee seenaa isaanii yuutuubii irra maalirraa fiddee raabsaa turte amma hubannaa keetii amma beekumsa keetii nama isaaniif ho'i fakkaatte arra maaf itti qaanooftee irraa balleessi tare ani ittiin qaanoo jaalgollecha dheenge hin argita suuraan isaanii jira mana koo keessa ittiin qaanoo oromoodhaa waa godhaniiru siisa maqaa isaaniitiin daldalu gararraatti eenyuun gararraatti waa godhaniiru oromoodhaaf isa isaan kaleessa godhan sanatti bishaan hin naqan isaan goota oromooti oromoo keessumaa waraana bilisummaa oromoo keessatti iddoo guddaa nama qabaataniidha garumaan shira isin gootaniin diinatti dabarsitanii laattan gumaa jaalgollecha dheenge munna seeseerraa barbaadu oromoon quba qabaadha munna seeseerraa barbaadna nuti warra dabarsee isaaniin kenne kan isinirraa barbaadna dhugaa jaalgollecha dheenge rakkoo waraana gidduutti uumameef itti gaafatamummaa isaa qondaala baa'u biyya bakkee jiru munna seesee kana jecha sirraa barbaadna dhugaa isaanii sirraa barbaadna lubbuu isaanii yoo waa ta'anillee akka isaan diinni itti taphatu kan taasise dhugaa fakkeessite waa meeqa itti bokkositee bira irratti waraana yaada keetii waraana bixxilattee sila dhiigni oromoo garuu ganaa si maraachisee guyyaa saafa wayyaa keessatti maraatteetta wayyaa kee ofirraa baaste warri shira kana dalade garuu oromoon si arguuf jira isan arguu barbaade amma iyyuu si argeeraan kun warri kaleessa isaanii leellisaa baat arra xireeffattee ofirraa darbattee gatte an ofirraa darbadhee hin gatu ba godaannisa qabu narra waraana bilisummaa oromoo keessatti waa katabanii darbaniiru waa gudunfatanii darbaniiru kabaja guddaa isaaniif qaba garumaan dabati gooteen shirati gooteen garuu diina harka diinaa keessa galanii jiru harka diinaa keessa nama gale tokko immoo waan isaan godhan waan isaan isan irran ilaalu hammeenya isaan godhan kana booddee yakka wayii yoo achi keessa taane waan barbaadan jiran irran ilaalu kaleessa gootota baay'eetu adda bilisummaa oromoo diigee raqee diinatti gale dhiibbaa munni seesee godhu kanaan bara dukkanaa utuu hin dhalatin qabsaa'ota utuu hin dhaladhee lafarran jiraatin oromoof jiranii aarsaa kaffalantu har'a mana diinaa keessa kaa'inatti dubbata amma maqaa isaanii isa durii sana wajjin yaadadha har'a garumaan harka diinaa keessa jiru jechaa eenyu diinatti kennaa jira eenyu jara kana dabarsee kennaatti jira kanaaf oromo waa tokko quba qabaadha mana yaalaa yoo raxxee mana yaalaa baadiyyaa si'a baay'ee yoo si dhukkubee raxxe jechaa dhukkuba kee himatte lafa si dhukkubaa jiru sana itti himatte silaa laaboraatooriin jiraate dhiiga kee qoratee yookaan fincaan kee yookaan wanta garagaraa kee si ilaalee kee qoricha sii kennuun qabu yoo garaachi kee si dhukkuba garaachuma keetti himatta yoo miilli kee si dhukkube miilluma keetti himatta sanumarra dhaabbate tilmaaman qoricha isa fayyisu jedhu qoricha dhibee kee sana sitti fooyyessa jedhu sii kenna ogeessi fayyaa naannoo sana jiru jechaa arras nus lafa madaa keenyaa dubban jaalgollecha dheengee nama dabarsee kennan ilaala malee isaan harka diinaa galan hin ilaalan eenyu dabarsee kenne oromoo beekadha isinii gala kana jechaa kanaaf itti gaafatamummaa wanta kanaa kan fudhatu jara kan haasaa jaalmaroo tokkoon isinii bana ifama ijoollee baay'atiin isaanaa hojjechaatti hin jiru isiniin kennan ture munna seesee kana aktiivitoota isaanii isinii qonnoo godha haasaa
marroon dubbate xinnoo tokkoon isin dhageessisuu barbaada. Oromiyaatu bilisa ba'a. Gaafa immoo akka abbaa barbaadde akka barbaaddetti buluu ni dandeessaa jechuudha. Hangaafas yoo barbaade qotee yoo barbaade hatee dhimma keessan na jiraachistan. Har'a qabeenya horadde hin qabu. An qabeenyi kiyya uummata Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo qabeenyi isaa saba Oromooti. Sabicha galaanicha ka tuffatame. Kan tuffatamne ammoo dachee keenyaaf nuti keessanii barnoota nu dhorkatanii toofaa nu taasisanii saamicha dachee badhaatuu kanaa abbaan fe'e ijatti babaasu sanaatu kanaan nu gadi. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo otoo ijjisaa arguu harmeen kiyya abbaan kiyya hin saamamu. Qabsoo sana keessatti wareegama barbaachisu ni kafala. Oromiyaa bilisa taate saba Oromoo bilisa ta'eef ni ijaarra jechuudha. Kanaaf of qopheessi Oromoo. Yoo biyyuu taanaan goota qabda taanaan kabajaa qabda. Keessumaa Itoophiyaa keessatti biyya qawween malee kabaja hin qabne keessatti qawween barbaachisa. Warri dogoggoree qawween hiikkachiise ni gaddinaa fi harsaanii dhaggeeffadha. Bakka isaan jiran waliin beekna. Beekumsi siyaasaa dogoggorri siyaasaa akkasiitu kanaan nu ga'e waan ta'eef. Ibiddi bituun nu laballabeera. Qawwee kumaatamaan nu hiikkachiiseera. Ibbi cichee warri hafe immoo warra kana kumaatamaan deebisee hidhachiiseera irraa hiikee. Ammoo quba keenyatu madaa'e ajaa'iba. Hin kun hin gannu isaaniifis ni fammanna. Nam tokko tokko osoo hin taane sirni isaan hidhee bakka ga'ee akka isaanis bilisa bahaniif falmannaafi jechuudha. Sirna isaan hidhetu bakka ka'uu qaba malee namni tokkittiin har'a hiikuuf nuti dhiiga kaffannu namichi boris ni hidhama. Sirnicha nama hidhatu achuma jira. Har'a si baasaa borsi hidha. Kanaafuu nam tokkoof miti wareegama kan kaffannu nama miiliyoona 50 sanaa oliiti. Ka kumaatamaan hidhamee mana hidhaa jiru. Sirna nama ejjennaa siyaasaa ilaalcha siyaasaa of danda'e maqaasaa itti amane qabu hidhu bakka kaasu. Dhalli namaa wal qixa. Uumaa wal qixa dhuguu. Dandeettiin hojjaan hojii wal caaluu dandeenye. Bilisa taanee dhalannee bilisa taanee jiraanna bilisuma taanee dabarna. Kana caalaa isin dhageessisu dhugaasaa kaayera. Namoota keenya hidhamaniifis gaafa namoonni yaada garaagaraa kaasan lakkii nama qeenxeedhaaf hin qabsoomnu Oromoo miliyoona 50 isaa oliif qabsoomna. Kan isaanii har'a gadi ba'uu isaaniitiif hin qabsoomnu. Kan isaanii sirna sana wanta ta'e sirna sana irratti qabsaa'uu qaba Oromoon jedhee lallabate jecha. Dhugaan isaas kanuma. Amma waa'ee namni keessaa deemee dhiisan waan baay'ee dubbate. Waa'ee baaburii qabsoo Oromoo jedha. Baabura sana irree lafatti nama buusu qabaa lafatti fe'achaa deemuu qabaa jedha. Waa'ee namoota irraa bu'anii yaabbataniitiif kan inni dubbate jecha. Kanaaf anayyuu naman inni jedhe marroon ofiisaati. An borganuu nan danda'a jedhe nan ilaalin garuu kaayyoo amanii jedhe. Dhugaa rakkoo Oromoo la see baay'ee kan namni keenya dogoggorumaan nama jaallanna taanaan nama jala deemna jecha miti kaayyoo qabaan kaayyoo immoo adda bilisummaa Oromoo maali kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo maali kaayyoo sana ilaali nama jechuun ufanii sitti of kennuu utuu hin taane utuu qabsoorra jiru utuu lolarra jiru illee wareegamuu ni danda'a garuu kaayyoo amanta taanaan kaayyoo sanaa wajjin kuttaa jecha kanaaf warra maqaa waraana bilisummaa Oromoo daate warra diraamaa hojjetan kan Oromoon irratti dammaqi quba qabaadha ammasuma UK keessatti wanta ta'e tokkoon isinitti hima. Waraanni bilisummaa Oromoo as keessa warri jirtan warri hooggana taaksii foorsii warri taatanii dhaggeeffadha. Warri egeree jedhaman kun diina qabsoo Oromooti. Parsentii 85 ol. Parsentii 15 nama nagaa keessa jira. Warra qabsoota manan warra qondaala nagaa keessa jira. Kanaaf parsentii 85 warra hattootaa fi warra jaalgollicha dheengee dabarsanii kennaniidha. Asiin karaa borootiin marroo abaaraa jaalgollichaa fi isa gidduutti shira darbachaa wal diiganiiru jedhanii lallabachaa maqaa isaaniitiin immoo guyyaa 3 dura birrii Itoophiyaa 900 walitti qabaniidha. Waraanni bilisummaa Oromoo yaafadhu harkaa fuudhu maqaa keetiin walitti qabame. Waraana bilisummaa Oromoo jedhanii walitti qaban. Kaleessa dheengadda diraamaa hojjetanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo fuudhanii isa kaan saammachaa isa kaan immoo karaa dhugaa saba kakkooti waraana diiguuf hojjechaa turan. Har'a kana booddee maqaa sana wanti fuudhamu tokko hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo taaksii foorsii lafa kaatee jira. Harkaa fuudha warra maqaa keessaniin daldal. Warri taaksii foorsii sin rafina. Caasaa keessan diriirsaa Awurooppaa keessatti murna seesee kanatu Awurooppaa keessatti to'atee jira maqaa waraana bilisummaa Oromooti. Kanaaf warri WABO taaksii foorsii taatanis damee keessan diriirsaa waraana kana biraan gaatti jirtu jedhameera waraana biraan gaa hin raftu yoo ta'e nama biraa itti ergaa. Achitti nama jaarradha keessumaa
UK keessatti diraamaa hojjetamaa jiru maqaa waraana bilisummaa Oromootiin 1900 fuudhaniiru guyyaa sadiin dura artistoota Oromoo waamanii jecha suura jaalmarroo rarraasachaa warrumarra jaalgollicha balleessee lafarraa dhabamsiisa. Ati maan faayidaadhaaf jaallachaa turte kaleessa jaalgollicha dheengeetiif ooyite piroofaayilii kaa'atte tun taane jaalgollicha dheengee of dura qabde fedha keetiif hawwii kee deeffachuuf turte isa kaleessa abaaworratti abbaa taate hoogganaa turte isa kaleessa woboorratti abbaa taate maqaa isaatiif dhiiga waraana kanaa nyaachaa turte Oromoon daasporaa sitti kennati baricha tumaa turte isa kanaaf dalagaa turte har'a kun ittiin fuffu 2018 cufame baajetiin kee baajetiin maallaqa saamuu keetii 2018 kan inni lafa kaa'atu woboo taaksii foorsiidha sanarraa fotoqanii ba'anii egeree jette Oromoo saammatta har'allee saammachaa jirta itti fufuu hin dandeessu gadi bee warri taaksii foorsii gadi bee ijaare lafan jirratti ijaarradha Awurooppaan yeroo ammaa kana warra Awurooppaa keessa jirtan maal akka gochaa jirtan beekadha eenyutu akka laattan suuraa marroo sitti agarsiiseef suuraa gammachuu sitti agarsiiseef suuraa hooggana waraanaa sitti agarsiiseef suuraa woboo sitti agarsiiseef maallaqa keetti dhangalaasin nama itti laatu beekadhu eenyu bira akka geessu beekadhu maqaa dhaabaatiin daldalatu jarri kun achi keessa jiru eeyyee warri dhugaara hojjetan jiru eeyyee persentii 15 caalan persentii 85 garuu murna seesee kan gogaa ba'aa uffatu jaalgollicha dheengee dabarsanii kennan gogaa ba'aa uffatu hoogganoota baay'ee dabarsanii kennaniiru dhiibanii keessaa baasaniiru kan Oromoo beekadha kanarraa of eeggadha ammas shira kana deemaa jira daasporaa keessa amma chiigaa jalaa cufeera waa tokko garuu Oromoon beekadha kana booddee waraana bilisummaa Oromoo gidduutti wanti murni seesee hojjetu tokko hin jiru meeshaa dhumaa isinitti baatee karaa dhugaa saba kakkooti kan isin diraamaa hojjette Boorana irratti lixa Oromiyaa irratti yaalaniiru Wallagga lixaatti yaadaniiru qellem Wallaggaatti yaadaniiru daaraa botoroo taateetti horra gudur Wallaggaa keessatti jeneraal Faqqadaara yaadaniiru jalaa baqee rukutamee nama golletti ol deebi'ee ciisaa jira madoo ta'ee rukutamee achi keessatti ol deebi'ee boquun qabatu amma gaa warri dheen gadi jeneraal Faqqadaa jedhee piroofaayilii kaate Oromoo joonjisaa ture amma afaan qabateera murni seesee kuni jecha carraa dhumaa isaan qaban ture akka seera waraanaatti yoo waraana ta'uu baate nan beeka keessuma waraanni bilisummaa Oromoo jecha yoo diinni isa marsellee jecha hamma dhumaattiin tokkasa dhukaasa ulumatti dhukaasa rasaasa isee dhumaa garuu ofiif kaa'atu dabarsee ofiin kennu beektu miti maqaa isaanii hin raanfadhe hooggana abaa'oo tokko waraqaa hiccitii harka jira waraqata nyaatanii fixan amma kana la dhugaa irbuu qabachuudhaaf waraqaa nyaatanii liqimsaniiru jedhama hoogganni abaa'oo tokko jecha waraanni bilisummaa Oromoos isa seenammaa harka kennatee karaa nagaa dhufe lama dheengade fakkeenyuma jarattiin warri piippi naannessite sittima haayiluu addunyaa kee maaloon kee kuni mucaa miillaan yaadu isa miillaan fiigaa ture amma miillaan yaadu tokko faa kana ta'anii maal jedhan baalee keessatti murni shanee keessa kan turanii loltoonni kunoo dhufanii karaa nagaa qabsaa'uuf harka kennatanii jedhanii baasan taayyeen immoo dhufte utuu isaan shoror keessanii uummata fixuuf kaanitu qabamanii jettee jechaa achumatti waa warri kutaa wal baastee jechaa kanaaf Oromoon dogoggorin ammas keessumaa warri daasporaa keessa rasaasa dhumaa isaan yaalan waraana bilisummaa Oromoo cabsuudhaan wanti isaan yaadan dhimma karaa Booranaa kana ture dhimma karaa Booranaatiin Wallaggatti yaadanii waraana cabsanii kunoo asiin hoogganaa jira jedhanii Oromoo gidduutti Oromoon miti hin baru utuu Oromoof dhamaanis hin gubu aangoora daasporaa keessa ta'an ajajuuf akkuma 2018 giifti duree giifti uree jedhanii jiila abaawoon ergatu wajjin deemanii godinarra deemanii akkuma waardiyyaa abbaa duulaafa sabboontota doorsisa jaal daawwii wajjin akka namni waliin agarre gochaa shira dalagaa turan sana ammas gaafa oboon biyya galu sana gorachuudhaaf jedhaniitu waraana bilisummaa Oromoo gidduutti akka kaaroo kaasan bu'aan isaa maal argatani hooggana waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa diinatti dabarsanii kennan jaalgollecha dheengee murna seesee dabarsee kenne Oromoo quba qabaadha seenaadhaaf kaa'e viidiyoo kana la iseen ammoo dubbadhu kana seenaadhaaf kaa bar tokko arguuraaf jirtu Oromoo laa quba qabaadha waa'ee jaalgollecha dheengee kana dhugaan baatu yeroo dhiyootti beekuuf jirta har'a durseen sitti maa quba qabaadha kan dabarsee kenne murna baa'oo keessa taa'e an hooggana baa'ooti daasporaa keessa murna seesee faayidaadhaaf maallaqaaf qabsaa'u Oromoo dhabamsiisaa dhufe sabboontota dhabamsiisaa turetu har'as goota kana hooggana kana harka diinaatti dabarsee kenne yoo lubbuun jiraatanii bilisummaa Oromoo arganii jaalgollecha dheengee seenaa baay'ee rabaruu jirta waa'ee jara kana maqaa dhaabaa dura qaba maqaa seeraa dura qaba maqaa meeqaan achii immoo karaa dhugaa saba kakkooti maallaqaan joonjessaa akkasitti qabsaa'ota Oromoo karaarraa massan lubbuudhaan hafuu isaaniitiif waaqaaf galanna ta'u rabbiif galanna ta'u jaalgollecha dheengee utuun du'in jiraachuu isaanii yoo seen ajjeeste kana booddee Oromoon jara laala wanta ta'eef utuu ajjeeste daba guddaa dalaga kanaaf Oromoo jabaadhaa qabsoo kee kan nyaachaa jiru murna seesee kana
yeroo amma gaa tooftaa isaa itti namoonni tokko tokko quuqamuu qaban dhuguma oromummaan itti dhagaame sabboonummaan itti dhagaame dubbatan maal jedhu beekta yeroo kana walirratti duuluun hin barbaachisu jedha waggaa 27 akka jechaatu qabsaa'ota meeqa dhabamsiisan waggaa 27 akka jedhamaa tureetu hiccitii meeqa qadaadame bukoon meeqa qadaadame sabboonaa meeqatu lafarraa duguugame qeeroo bilisummaa oromoo meeqa dabarsanii kennan ibsaan agoo meeqa dabarsee kennee dhabamsiise kana beekadhaa sinii galamiti kana beekadhaa warra kana dabarsee kenna kanaaf kana booddee dabarsuu hin danda'an sabboontonni akka warra egeree keessa jirtan persentii 15 deebi'aa kottaa WABO taaksii foorsiitti dabalama jalqabachi keessa turtan sababa shira jara kanaatiif baatanii dhugaa isinitti fakkaate dhaabaaf waraanni waan gargar bahee tokko hin jiru seerri waraanaa cabe tokko hin jiru seera adda bilisummaa oromoo cabe tokko hin jiru seera adda bilisummaa oromoo lafa kan qabsiisaa jiru waraanni bilisummaa oromoo iddoo harka isaatti gashatetti seera adda bilisummaa oromootiin bilisummaa oromoo labsee oromoo barsiisaatti jira kan seera cabsaa jiru jara kana karaa birootiin waraana cabsanii aangootti deebi'uuf karaa birootiin wanta garaa isaanii godhatanii uummata oromoo bittinneessuuf warri dalagaa jiru murna seesee baa'oo keessaa kana jara kana immoo dhugaan isaan baasa bakkee wayyaa keessatti maraataniiru gadi ba'anii qullaa buusuuf jiru arguuf jirta yaa oromoo jabaadha atakaaroo gamaaf gamanaa dhiisi kutaaf gandaan kan adda baasee munnatti gashee abaa'oo kan qabeenya dhuunfaa godhee WABO qabeenya dhuunfaa fakkeessee ittiin daldalachaa ture 2018 jalaa cabe warri nageenya dhaggeeffadhu WABO jalaa caccabsee balleesse maqaa abaa'ootiin warra daldalan hoggana biyya keessaa jalaa caccabsee balleesse daasporaa keessa hogganni hin jiru miseensaaf deggeraa jira jedhame ati miseensa deggeraara oromoon kamiyyuu jechaadha kaaba kibba baali ta'utu hin jedhin hunduu dhaaba isaati hunduu waraana isaati WABO kee bira dhaabbadhu dhaabi keessa hojiitti jira walamaanuu walitti qaban maaliif hoggana hidhanii jiru hogganni baay'ee manadhaa keessa jira wanta ta'eef waraan hogganni adda bilisummaa oromoo socho'aa hin jiru jettee piippiin akkasiin badeera jettee miimoorii isaa yookaan yaadannoo isaa sammuu oromoo keessaa balleessuuf shira seengootu irratti bare waraanni bilisummaa oromoo hoggana WABO abaa'oo jedhe caasaa isaa diriirsee hojiitti jira caasama abaa'oo lafa kaasee hojiitti jira kan hojiitti hin jire warras taa'e waraana gidduutti shira dalage jaalgollecha dheengee dabarse kan munna seesee abaa'oo keessaa oromoo irratti dammaqe WABO gargaari WABO bira dhaabbadhu karaa WABO taaksii foorsiiti kanuman isiniin jedha warra takaaroo maana jiran hin ilaalin kan jaalgollecha dheengee dabarsee kennu munna seesee aktiivistoota seesee kana gadi ba'anii dubbatan aktiivistoota isaanii warra barreessan jiru warri gadi ba'anii nama rabsan jiru oromoo maaliin beektaa jira kaleessa profaayilii rakkaatanii waa'ee isaa ganamaa gaggala lallaba har'a gaafa isaan miidiyaa OBN irratti arganii balleessanii ofirraa balleessanii fixan ittiin qaanee wanta goota kaayyoo isin qaban laa jarri kun yoo faayidaadhaaf ta'e abiyyiyyuu fuudhanii profaayilii rankaatu jechaadha yoo faayidaadhaaf ta'e argite akkasiinitti oromoo goomumsiti nama WABOodhaaf dhaabbate nama adda bilisummaa oromoof dhaabbate fakkeessaniitu oromoo joonjessuu barbaadaa turan nama ani isinitti himeen ture irra deebi'aa dhaqaa viidiyoo guyyaa 3 fuuldura waraabne warri profaayilii jaalgollecha dheengee kaate isaanii fo'anii miti faayidaa isaanii dhimma isaanii ittiin karaa jaalgollecha dheengee keessa darbanii wanta isaan jalaa bade wanta isaan jalaa miliqe akka itti waraana bilisummaa oromootiin maallaqa oromoo irraa guuranii isaan machaa turan daasporaa keessa ta'an isa jalaa cabe isa deeffachuu qabsaa jiru malee jaalgollecha dheengee fo'anii miti siin jedhe kanaafu arra argitee tagaa profaayilii irraa gaafa inni kaasee waa meeqa irratti barreessaatti jira irratti isin barreessu irratti isin dubbadhu goota waraana bilisummaa oromoo ture leenjisaa waraana bilisummaa oromoo turan kan harka diinaatti dabarsee kenne garuu murna seeseeti angumaa jaalgollecha dheengee rakkoo amma dhalate kanaaf namni inni irraa barbaadu namni gumaa isaa irraa barbaadu murna seesee maqaa abaa'ootiin socho'u kanaadha oromoo beekadha keessuma ilmaan ijoolleen keenya ilmaan booranaa daasporaa keessa jirtan biyya keessa jirtan sichi waan baay'oo jechuuf yaadu isiniin akkuma nageessa Oddu duubeefaa eenyusen kun Daaniel fangaltee gujii oromoo jalaa baastee PPT gurguruuf kaanaan ummati didee harkatti qabate gujii baaf lixaa tokko ta'e diina isaa of keessaa baasee biyya isaa bilisoomsaa jiru kan isiniin immoo diraamaa hojjechuu barbaada irratti dammaqe abbaa gadaa amma gadi baate gaafa booranni dhumaa ture maaf gadi baateen dubbanne sirna gadaa si dura qabaa isinin goomsitu ijoolleen keenya booranaa beektu uummata keenyatti himan oromoo ammas quba qabaadhu waraanatu gale jettee gidduu kan ammoo waraana WABOoti jettee wiigii warratti geesse leenjifattee sitti fiddee sitti agarsiisu kanaafis gurraan cabin kana booddee sitti agarsiisuuf dookumentarii garaagaraa hojjettee lafaa qabdi isa gadi baastee oromootti agarsiisuuf deemti dursinee sitti naa qopheeffadhu kanuma isin jedha munni seesee jechuun warri hin beekne amma jala sarareen sitti munni seesee jechuun warra abaa'oo fakkaatee ana hoggana abaa'ooti jedhee abaa'oo keessa taa'e qabsoo oromoo warra takaalan warra jaalgollecha dheengee dabarsanii PPT kennan
warra hayyoota Oromoo warra marroonatti duulan warra waraanatti duulan warra maqaa waraanaatiin waggaa 27 gararraa birrii waraanaa nyaachaa turan birrii dhaaba nyaachaa turan dhaabas bakka hin bu'an waraanas bakka hin bu'an maqaa sanaan garuu itti fayyadamanii caasaan isaanii addunyaa guutummaarra diriiree jira kaanserii qabsoo bilisummaa Oromooti carraadhuma goota tokko jalaa dabarsitee diinatti laattee isa xumuraa yaalteetti eenyuun karaa jaalgollecha dheengee waraana bittinneessuuf yaadde ofii bittinnooftee badde garuu goota keenya jaalgollecha dheengee harka diinatti dabarsitee laatte jarri kun kanaaf gumaa jaalgollecha dheengee murna ishee kana dhabamsiisuudhaan baafan galatoomaan isiniin jira WABO jabeessin warri keessumaa Awurooppaa keessa jirtan lafa taaksii foorsiin hin jirre hooggana isaanii bilbilaa gaafadhaati achitti nu ijaaraa jiraati gargaaraani waraana keessan egeree dhufee maaliin inni si joonjessu isa si saamuudha isa kun akka kana waraana kee bittinneessee hooggana kee fuudhee diinatti dabarsee kennuudha kan akkasitti beekadha waraana keessan bira dhaabbachuu yoo barbaadan WABO taaksii foorsiin waraan gargaara kana lafa kaate waraanni sanaan ala Oromoo warra gurguratu dhiiga Oromoo warra nyaatuudha warra kabiraa kanuma isiniin jala WABO biraa dhaabbannu guyyaa gaarii galgala gaarii bakka jirtanitti Oromoo wal jabeessa ololaaf iddoon kennina ajandaa kanas hin bulleessina waan barbaadan dubbatan irrattis hin dubbatina kan dabarsee diinatti kennee amma immoo piroofaayilii irraa balleesse murna seesee kan jaratti quba qaba abbaan dubbii jara shira kan dalage jara waraana diiguuf kaanii hooggana waraana diinatti dabarsee kan kenne jara kana murna seesee baa'oo keessaa kan jararraa gumaa jaalgollecha dheengee barbaan jaalgollecha dheengee irratti hamaa tokkos hin dubbatina kanuma isiniin jara WABO jabeessinu WABO biraa dhaabbannu injifannoo uummata Oromootiif guyyaa gaarii galgala gaarii bakka jirtan maratti nagaatti